Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kora hooggantoota olaanoo BRICS Plus irratti hirmaachaa jiru. Biyyoonni miseensa BRICS Plus Raashiyaa magaalaa Kaazaantitti dhimmoota siyaas-dinagdee fi waloo irratti mari'achaa jiru. Charinnaan Maabraatu gabaasa maddeen garaagaraa akka ta'anitti qindeesseera. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2006 Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa of keessatti qabatee maqaa BRIC jedhuun hundaa'e. Boodarra Afrikaan kibbaa ergatti makamteen booda BRICS jedhamuun waamamuu eegale. Gamtaan biyyootaa kun bara 2024 ammoo biyyoota kanneen akka Itoophiyaa, Egypt, Iraan, Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates ofitti dabalatee BRICS Plus jedhameera. Biyyoonni miseensa BRICS ta'an kunneen baay'ina uummata addunyaa 140 kan qaban yoo ta'u, biyyoonni miseensa BRICS jalqabaa shanan dinagdee addunyaa keessaa harka 26 sochoosu. Kaayyoon BRICS biyyoota miseensota ta'anii fi guddataa jiran walitti fiduun siyaasaaf dinagdee biyyoota lixaa dura dhaabbachuu akka danda'an gochuu akka ta'e ibsama. Gamtaan biyyoota addunyaa humna jabaa qaban kan akka Chaayinaa fi Raashiyaa akkasumas biyyoota ardii keessa jiran keessatti dhiibbaa guddaa qaban kanneen akka Itoophiyaa, Afrikaa kibbaa, Indiyaa fi Biraazil of keessatti qabate kun uummata addunyaa keessaa biliyoona 3.5 ol yookaan harka 45 ta'u biyyoota miseensa BRICS Plus jedhamuun waamaman keessa jiraatu. Dinagdeen biyyoota miseensa BRICS Plus walumatti $1 tiriliyoona 28.5 yookaan dinagdee addunyaa harka 28 akka ta'e ibsama. Gareen biyyoota 20 bara 1999 biyyoota guddatanii fi guddachaa jiraniin hundeeffame. Gareen BRICS Plus ammoo biyyoota garee 20 keessa jiran hedduus of keessatti qabateera. Gareen biyyootaa kun gahee miseensonni isaa sirna faayinaansii idil addunyaa keessatti qaban guddisuu fi tumsa baankota gidduu tuumuu dabalatee itti fayyadama maallaqa BRICS babal'isuu irratti hojjechaa akka jiru himama. Maarree gareen biyyoota sochii siyaas dinagdee addunyaa keessatti dhiibbaa uuman of keessatti hammate kun kora hooggantoota olaanoo bara 2024 Raashiyaa magaalaa Kaazaan keessatti geggeessaa jira. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni olaanoo biyyoota miseensa BRICS Plus gara Raashiyaatti imaluun kora kana irratti hirmaataa jiru. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed arrived in Kazan on Tuesday, October 22nd, to take part in the BRICS summit hosted by President Vladimir Putin. Prezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin magaalaa Kaazaan keessatti dureewwan biyyoota 20 caalanii waliin wal arguun mari'ataa jiru. Prezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping, Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Modi fi Prezidaantiin Iraan Masoud Pezeshkian aangawoota waltajjii kana irratti argaman keessaati. Mootummaan Raashiyaa kora kana sagantaa imaammata dhimma alaa fooyyessuu isa guddaa jechuun ibseera. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun ishee biyyoota miseensa biroo waliin tumsaa fi hariiroo cimaa akka qabaattuuf carraa guddaa kan uumeef akka ta'e ibsama. Biyyoonni miseensa BRICS kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaa, United Arab Emirates fi kanneen biroo waltajjii idil addunyaa garaagaraa irratti Itoophiyaaf tumsaa fi deeggarsa gochuun hariiroo dippiloomaasii fi siyaasaa cimaa waliin akka qaban mul'isaniiru. BRICS keessatti dammaqinaan hirmaachaa kan jirtu Itoophiyaan riiformii dinagdee geggeessaa jirtuun biyyoota miseensa BRICS Plus irraa investimentii hawwachuuf haala mijataa akka uumuufis ibsamaa jira. Korri BRICS Kaazaanitti geggeeffamaa jiru kun miseensonni kallattii tumsa ijoo akka adda baasanuuf carraa guddaa kan uumu akka ta'es himameera. Ganda giddugala tajaajilaa fi ce'umsa teeknooloojii gochuuf hojjetamaa jira jedhan Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoonni olaanoon naannichaa biroon godina Iluu Baaboor aanaa Haluu ganda Abiyyuu Kidaanee Miiratitti kenna tajaajila caasaa gandaa daawwatan. Gabaasaa Kaaluu Baqqalaa iftuu mulaatu akka ta'anitti qindeessite. Aanaan Haluu godina Iluu Baaboor keessatti kan argamtu yoo taatu gandoota baadiyyaa 12 fi magaalaa tokkoon caaseffamte. Isaan keessaa gandi Abiyyuu Kidaanee Miirat ishee tokkodha. Ogummaa keenyaan gosa keenya isa tajaajiluuf as ta'aa jirra waan ta'eef gara waajjira keenyaa bakka nagaan nuuf ta'edha maaliif hin gargaaru. Jiraattonni gandichaa erga caasaa gandaa haaraan hundaa'e tajaajila qe'eetti argachuu keenyaan yeroo fi maallaqni keenya qusatamee hojii misoomaa irratti dammaqinaan hirmaachaa jirra jedhan. Dhimma kiiloomeetira baay'ee deemee beellamaan saantima saaqisaasessaa yeroo saaqisaasessaa kan ture amma mootummaaf galata ga'u naannoo keenyatti 12 abbaan dhimmaa dhufee tajaajila guutuu argachuu isaatiif baay'ee natti dhaga'ama baay'een gammada. Manni kunis dura kana bareedaan jiru baay'ee itti dadhabnee itti dhumnee jira kan ammoo dhuftanii nagaadhaan jennee simannee fudhannee hordofaa jirra. Bulchaan ganda Abiyyuu Kidaanee Miirat Obbo Faqqadee Abduu ganda giddugala tajaajilaa fi ce'umsa teeknooloojii gochuuf hojjetamaa akka jiru himan. Wantoonni hojjetamaa jiranii waan bal'aadha jechuun hin danda'ama. Gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin ganda giddugala tajaajilaa goone giddugala ce'umsa teeknooloojii goone hojjechuudhaan irratti karoorfannee kan raawwachaa jirru
ta'uudhuma keenya kaasuudhaafi. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hojiirra oolmaa caasaa ganda Abbiyyuu Kidaana Miratti daawwachuun ganda giddugala misoomaa fi haaromeen bakka lafa itti qabatu gochuuf hojjetamuu qabaa jedhan. Hojii qabatamaatti hojii lakkaa'amutti ce'u potenshaali kee amma taara aanaa ganda kee keessa jiru, lafa ganda kee keessa jiru, bu'uura misoomaa ganda kee keessa jiru, dargaggoo ganda kee keessa jiru, uummata jiru sirriitti adda baaftee buna meeqan qaba, muuzii meeqan qaba, damma meeqan qaba, abukaadoo oomisha hunda adda baaftee isarraa kaatee eessa gahuun qaba jettee yoo karoorfatte qulqullinni bunaa amma asirra jira asirraan gahaa jettee waan achirraan si sana hojjette waa qabatamaa fiduu dandeessu jechuudha. Bakka gahuu barbaadan sanaaf immoo waan hojjetamuu qabu sana hojjechuudha jechuudha. Koree keessi isarratti yoo hoggantedha bu'aa qabatamaa kanatti fiddu. Hoggansi gandaa humna beekumsaa fi qabeenya jiru adda baasuun uummata jijjiiruuf hojjechuu akka qabus hubachiisan. Qophiin isaan gochaa jiran baay'ee kan abdii namatti tolu ta'uusaa argeeti kan hin jiru. Inni kun ji'a lamaaf akkas ji'a sadaffaadhaaf deema. Yeroo kana keessatti kaka'umsi uumame fi hojiin qabatamaan gandarratti uumamaa jiru guddaa ta'uusaa qabatamaatti immoo qophii bira darbanii hojii qabatamaatti galanii jijjiirama fiduu jalqabuun isaanii tajaajila kennuu jalqabuu isaanii argineerra. Hoggansa gandatti gadi bu'ee kana biras hamileen jiru kaka'umsi jiru baay'ee kan abdii namatti toludha. Kara fuulduraatti adeemsa deemnuun ganda keessatti maatiin hundumtuu tokkoon maatii bira karoora keenya ga'ee maatiin tokkoon isaa karoora sana hojiitti kee jiruuf jireenya isaa akka jijjiiru kan eegnu isa sanaaf qophii gahaan akka jiruu fi kaka'umsa olaanaan akka jiru ilaalleerra. Ajandaa keenya ganama kanaatiin immoo bonaa gannatti lafa busaan hammaatu furmaanni isaa kan jalqabaa dursanii naannoo qulqulleessuu fi wal hormaata bookee busaa dhabamsiisuu irratti hojjetamuu akka qabutu gorfama. Bifaan keemikaala farra bookee busaa immoo dirqama ta'uu ogeeyyii fayyaatu dubbata. Kana qofaa miti saaphana siree dhiyeessuu fi itti fayyadama isaa irratti hubannoo hawaasaa cimsuunis saaxilamummaa xiqqeessuun miidhama namaa baraaras jedhama. Oromiyaa keessaa keemikaala farra bookee busaa manaa fi qe'ee jiraattotaatti biifuun erga dhaabbatee waggaa 3 guuteera. Ergasii kaasee weerarri busaa duraanuu dabaluu ragaan biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Ajandaan keenyas kanuma irratti xiyyeeffata. Hoogganaa ittaanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Abbabaa Abdurrazaaq Muhammadtu dubbisee dhageenya walitti deebina. Jalqaba irratti yamamoo ta'uu keessaniif ulfaata. Sababni busaan sa'aatii kana babal'atee kun maaliif isin fakkaata? Egaa akkuma beekamu dhugaadhaaf hoggansa dandarbee kana kaasee haalli busaa daranii dabalaa jira. Keessattuu bara kana baay'ee dabalee jira. Busaan immoo waqtiilee bu'uura godhataniitiin kan isaan daddarbanii keessumaa ganna yookiin alfaasaa darbee kun waqtii busaan itti daddarbu xixiqqaa jedhamee beekama. Fulbaana kaasee egaa muddeetti kan jiru akka lakkoofsa keenya kanatti yeroo busaan daran dabaluudha. Kana duras beekamaadha. Dhugaadha akka Oromiyaattis immoo keejiin kun dabalaa jira. Keessumaa godinoota gara lixa kibba Oromiyaa kana giddugala Oromiyaa irraa gara Baha Shawaa kana dabalatee aanolii muraasa Baha Shawaa keessa Wallagga Arfan, Lubbaa Borgunnoo, Baddallee, Jimmaa, Shawaa Lixaa aanaa muraasa dabalatee kibba Shawaa Lixaallee Gujii keessa aanaa muraasa Gujii lama Boorana irraa aanaa muraasa keessatti busaan dabaleetii jira. Sababii busaan dabaleef waan baay'eetu lafaa ka'uu danda'a. Jijjiiramni qilleensaa isa tokko. Jijjiirama qilleensaa jechuun kun maal jechuudha akka ifa ta'uuf? Jijjiirama qilleensaa dhaabbanni fayyaa addunyaa akkuma baase haalli mijataa wal hormaata bookee busaatiif uumamu yeroo jedhu baay'ee yeroo addaan jechuun dirqamaan Itoophiyaa qofa bitachuudha kan laallamu akka waliigalaatti kana bishoosii kaasaa jiru. Jijjiiramni qilleensaa global climatic change kan jennu kun akka waliigalaatti sababa jedhanii lafa kaa'aniitiin jiru qorattoonni lama irratti rakkoon nageenya wajjin wal qabatu akka addunyaatti weerarri koovidii wajjin wal qabatee uumame waggoottan sadan darbe kan haala mijataa uumeera jedhamee yaadama. Faayinaansiin to'annoo busaa kanaaf akka addunyaatti kennamu waan xiqqaateef akka sababa biraatti inni gara biraa baayoloojikaal jedhanii addaan baasanii tokko biyyoota birootti biyya keenya illee ta'uudha baate qorannoon akka agarsiisutti busaan dabarsitu kun qoricha busaatti wal baru akkuma kanas dabarsituun dhukkuba kanaa bookee busaa jennu kun immoo keemikaalota muraasa wajjin wal baruun akka sababoota kaa'aa jechuudha. Biyya keenyattis qorannoon adda bahe kana jedhee yoo agarsiisuudha baate dhaabbanni fayyaa addunyaa lafa kaa'e kana keessaa sababoota ta'uu danda'u. Nus kanuma bu'uura godhannee waggoottan 15 kana yoo tireendii isaanii ilaallu yeroo itti bookeen busaa akkuma kana busaa kan jennu kuni facaatiin gara 100 gaditti gadi bu'ee ture waggaatti akka naannoo keenyaatti du'aatii 0 ta'ee ture amma gara waggaa 7 darbe kan ol ka'aadha. Deebiinis baay'ee dabalee jira. Biiroon fayyaa Oromiyaa du'aatii namaa baraaruudhaaf dursee ittisuu irratti wanni hojjetaa ture maalidha? Ragaawwan waggaan 2 waggaan 3 agarsiisu dabalaa dhufuudha. Al tokko yeroo keeziin gadi bu'ee du'aatiin 0 ta'uu sana biiffaan keemikaalaa akkuma biyyaattu
dhiifamee ture eliminationidha. Busaa hin balleessina sadarkaa jedhamutti deebi'amee waan tureefi biiffaan keemikaalaa kuni hafee ture jechuudha. Egaa keemikaala hin biifne bifa kamiin balleessuu yaadanii? 2012 kaasee keeziin kun gadi bu'e gara zeerootti gad dhufee jira. Duuti isaa zeeroo ta'ee jira. Aanaan baay'een busaa gabaasaa hin turre. Aanaa muraasa duwwaatuun busaa gabaasanii waggaa tokko keessatti keezii 1,120 duwwaatu gabaafamaa ture. Kun immoo gaafa laallamu akkaataa dhaabbata fayyaa addunyaatiinis akkaataa itti argaminsa busaa kilaasifaayi godhan yookiin garee taasisaniinis bakkeen baay'een dhabamsiisuu dandeenya. Busaan waggaa dheeraadhaaf ture jedhanii waan yaadaniif busaa hin balleessina sagantaa jedhamutu hordofamaa ture jechuudha. Gaafa kun busaa hin balleessina. Maalidhaan ittiin sii dhufa. Gaafa busaa hin balleessina jedhamee itti dhufu kun aanaadhaan gargar ba'a. Aanaan Oromiyaa keessa jirtu aanaan busaa gabaasaa jiru eenyu? Zeeroo kan gabaase eenyu? Tokko haga 10 kan gabaase waggaatti eenyu? 10 haga 20 haga 50 ol kan gabaase eenyu jedhamee aanaan addaan bahee fudhatamaa jechuudha. Aanaan addaan bahee fudhatamu kana keessatti aanaan baay'een isaa zeeroo waan gabaasanii fi aanaa zeeroo gabaase kana aanaa keezii isaa xiqqaa ta'e kana keessaa akka badutti karoorfamaa ture jechuudha. Aanaan immoo warra annual parasite index jedhamuun safaramaa isaa ol immoo guddaa ta'e qabaniif keezii isaanii baay'ee ripoort ta'aa ture bara 2015 bara 2016 aanaan muraasni biiffaa keemikaalaa argatanii aanaan muraasni immoo saaphana sireetu hirameef jechuudha. Aanaan bara darbe kiraateriyaa kana guutee biiffaa keemikaalaa argate aanaa 7 qofa. Bara kana immoo aanaan godina 3 keessatti gara aanaa 9 6 isaan kana duwwaata argatee jechuudha. Gara kana keessa gabaasa qabnuun shawaan ba'aa keessa hin jiran biiffaa keemikaalaa keessa jechuudha. Biiffaa keemikaalaa keessa kan jiran Wallagga Lixaa, Qellem Wallaggaa fi Iluu Baaboor qofa turan. Aanaan immoo inni gara biroo immoo double interventionii miti biyyi keenya kan hordoftu single interventioniidha. Saaphana siree argatan. Saaphanni siree immoo kan inni kennamu waggaa 3 yeroo tokko. Saaphanni siree al tokko kenname waggaa 3 keemikaalli inni qabu kun inni ittisa jedhameetoo kan yaadamu keessa jechuudha. Kanas dabalatee dura waan argatanii fi bara darbees baranas shawaan ba'aan arganne jechuudhaan dura argataniin alatti. Kanaaf biiffaa keemikaalaas saaphana siree haaraa barana rabsameetis kan waggaa 2 dura rabsame malee hin qabani. Garuu bara 2018 kana keessatti biiffaa keemikaalaa gara miliyoona 8 kan ta'u saaphana siree tamsaasuudhaaf karoorri qabamee jira jechuudhaan fuuldura. Saaphana siree karoora ministeerri fayyaa qabaachuun akaastanii jirtu. Kan biiffaa keemikaalaa kana hoo? Dura keemikaalli kunillee miidhaa geessisa yaada jedhamutu ture dura. Ba'aan kan ta'e jira karaa qonnaallee garuu amma keeziin kun akka kanatti dabalee waan dhufeetoo jiruu fi predikshinii waggaa 3 hojjetamu anamma bara dhufu hojjetamuuf daataa baranaa kanarratti daataa bara darbee irratti hundaa'a waan ta'eef daataan sun analaayizd ta'ee bara dhufu amma caamsaa yookiin waxabajjii irratti aanaan biiffaan keemikaalaa keessatti deemsifamu hin beekamaa jechuudha. Ganaadha amma addaan bahu fuulduratti jechuudha. Yoo caamsaa waxabajjii adoolessa biifne isa birraa kana ittisuu danda'a sababii ta'eefi yeroo sanatti jechuudha kan inni ifa ba'u aanaan kun hojjetamee ture. Amma hojii karooraan qabame milkeessuuf deemamu sanitti lubbuu namaarra miidhaa ga'u kanaaf furmaanni isaa maal ta'uu danda'a? Ammaa fi emerjensiidha waan 3-4 malaariyaa kan nuti to'annu. Inni biiffaan keemikaalaa fi saaphanni sireeyyuu yoo hafe lamaan tokko immoo jira jechuudha. Tokko akka bookeen busaa naannoo sanatti walinoorree hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamutu jira. Isa hawaasis dhaabbileen fayyaatiin hojjetu jechuudha. Inni gara biraa immoo yaaluudha. Inni kun gargaaruudhaan yaaluudhaan qoricha kennineetu nama fayyisuudhaan jechuudha. Inni kun yoomuun hojjetama. Waggaatti ji'a 12 hojjetamaa jechuudha. Guyyaa 365 yeroo dhaabbatu hin jiru nama yaaluun. Garuu tarkaanfiin inni guddaa akkuma silaatuu kaastee itti sarratti. Saaphanni sidaa biyya alaatti binnee gashinu yoo jiraate yoo firreetiin alatti kan keemikaalaa ammatti jechuudha. Emergency response waan nuti goonu hin jiru. Garuu akka sagantaatti fuulduratti aanaan biifamuudhaa qabanii bifa haaraadhaan irra deebinee ilaalleetoo bal'inaan bitamuun waan hin oolledha waan biiroon irratti hojjetaa jirudha. Namoota dhibee busaa irratti argame jedhaniini qoricha bitadhu jedhanii qoricha barreessaniif maqaa qorichaa qabatee alaa bitachuuf yoo deemullee namoota hedduu arginee jirra. Akka biirootti amma qorichi dhabne jennu hin jiru. Ammartee hin kennan garuu hanqina qabnaansiin jechaa jira. Hubannoo ittisa busaa irratti kennamullee laafadha. Xiyyeeffannoon kenname laafadha jedhanii yoo yaada kennanillee dhaga'amaa jechuudha. Anamma waan hawaasi kaase dhugaadha jennee fudhannaa. Tokkoon mana namaarra deemanii immoo odeeffannoo sadarkaa hawaasaatti kennuun gahee hojjettoota eksteeshinii fayyaa
akkuma kana miidiyaadhaan barsiisuudha. Hojiin kun achitti hojjetamne yoo ta'e akka qaawwatti fudhannee advokeetii hojjechuu nama barsiisuu namni keenya baay'een sooshaal miidiyaan fayyadamu miidiyaan dhaggeeffatu waan ta'eef manaa manattis bakkee walga'iitti bakkee mana amantaatti deemee barsiisuun qooda keenya jechuudha. Kana hin goona. Yaada bal'aan akkas ta'e ulfaadhaa. Jira bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bara. Kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu. Afaan tokko dubbanna. Obboleessatu achi jira. Obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira. Obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seenaa. Walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala. Yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.